yaa Oromootiyaa afaanuma tokko haasa'uunaa mi warri jala kana jirtan maal godhuuf walii facce lakkoofsi kunootii hundi keessa kun tiktokiin na darba taaptaap godhaan jirtan koopiliinki godhaan jirtan haa yaa boru tiktokiin yoo irraa na darbiyaan eenyuun maal godhan akkaawuntii biraa hin qabu inni beektanii jechuudha iskiriinshuut godhadhaa hundi keessaniyyuu warri fedha qabdan qofti warri fedha qabdan dirqamni hin jiru bakka kanatti beeka namni rasaasa kallacha isin qabu hin jiru warra fedha qabdan iskiriinshuutii godhadhaa maatii keessaniif meeshaa ramadaanaa warri galchuu barbaaddan qofti haa maatii keessaniif lakkoofsa maatii keessanii fi meeshaa ramadaanaa waan qoonqoo ramadaanaa warri galchuu barbaaddan kan masgiidaaf afaa sadaqachuu barbaaddus waa masgiidaaf sadaqachuu barbaaddus lakkoofsuma kana iskiriinshuut gootee yoo haadha faatee irraa wannachuun barbaanne gara barbaadden sadaqachuu dandeettaa jechuudha iskiriinshuutii godhadhaa lakkoofsi kunoo kana waliigallee afaan oromootii asii ol baatanii lakkoofsan hangaafatinaa moo afaan oromoo kan dubbataru kana tuyyuu kaa wallaggaati yookaan jimmaatii walitti hin dhumne amma ol baatanii maan nagaafachuuf ol baatan mee wanni nagaafachuuf ol baatan gara arsii keessa bakka hundaa deemuu danda'a ammallee abbicha dawwaltaniitiin bakka fedhe isinii geessuu danda'a jechuudha heedar kootti ol deebisee harkisa dhugastii keessaa uttaalte sumee welkaam gaafii qabdanii asirratti tagbaabbaan walii gallee walii galle ma waliin galle wayye ganni baali hoo intalo nan jedhini ata muddidhu ammallee gastee mi argatanii bardeebanii wayi oromoo Oh, ya la vi yo en vivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fatih. waalaikumsalam warahmatullahi Kamu buku lagi kamu. Kamu naga? Oh, mali. Oh, wabarakatuh Ada Fatih. Jangan tuh, jangan negatif anak galsi feti. warri afaan dheerattana moo yoo gudduu harri keessa isin galchee booda ni gaabbitan warri mana kiyyaa mootitara qabdan oo yaala mootitara isin irraa kaasa akkoo teessanii bawa ye. warri jala kana dhuftanii jechuudha Follow na godhu. noo si'i miti warri jala kana dhuftanii tiserre'eetii fi gaalaa jala kana waa barreessitan anatu likkii isin galcha jechuudha warri harree gurgurattanii biyyaa baatan barreessa koomintii ummata fokkataa koomintii fokkataa mara barreessa anatu likkii isin galcha akkoo teessanii himtanii inshaallah itti fuufi yaada kee Follow na mootitara mana kiyyaa hunda xarraq godhee isinirraa kaasa inshaallah maan naa gootaniif isinitti biyyee nyaadhaa isin Follow na godhu. Ke grupi jartu san grupi sana rana galci. guruppii okee ishii fooloo si godhee jira keessaan haayinaan jedhe Okay. Mesh, galatu. okee galatoomsa Biyya fooloo goote. kiyya Wayye. maal dhufte jechuun maa gastii ergatte Si dubbisuudhaaf. maaliif Si wajjin haasa'uuf. maal haasofta Jaalaluma siif qabu sitti ibsachuuf.
يلا ايه سينا فلتري دقد ايه ديمي اكو تيتي ما كفلتري دقد يو دوتي جرات اكا دوتي تيو جرات بكتين جرت دقيتي مي فلتري دقد يا هذا يدي خسا Ada foto ko. ويلكم مامي Subscribe po. كنت انا سباسة شامل سيانا سباسة ورا قصتي سنتم دبتا اوروكو ارغان جو ورا نرجمه قالي كي سوري والله نرجمه مرتا قالي كي ورا قصتي سنتم gabbu ibontu mali jinni tayte sun gabbu yech urji oro mami welcome Ano po? afan oromo ko sinin galu guys Balik bumbalin taganya. tada dubata Sagalee keenya dhageessisuu jiraadha. Faata eessatti dubbatarraa. yo hagam lageetanii guys sagalee isaanii agarsiisa dubbatan Naa Ati man dageessa ada faate sitti baju jirra. waa yaa dubbata suni dhageessisaan jiru. yaani qabdan maali Maa akkasii miti hadha waan ofii. Laa akkan galaanaarree yaani kenna. gimmi jettanii yaani qabdan maa inni yaada malee maa gasii ergattan silamaan Siyaadne. Maali siyaadin dandeenyu si dubbisu dandeenyu. na yaaddeetuma gasii ergattu Nuusi yaadne kasi dubbisuu barbaanna. yaa koomenti jedhan na dubbisi takkitiin deessan gasii ergatin dhimma keessani kun dhimma kootii miti jechuudha haati faate biizinasa wayiitu irra hin jirtu okay isiniif ergee jira lakkoofsa maatii keessaniif meeshaa biyya erguu barbaaddan lakkoofsi kunooti warri keeriidhaaf sadaqachuu barbaaddan dhimma keessanii kasalaatu suufii fi kasooma fuufii fi kasadaqatu fuufii fi haadha faaxeedhaaf hin sadaqattan isinii galee meeshaa garagaraa biyya erguu warri barbaaddan lakkoofsa isinii maxxansee jira gaafii koomentii jala barreessa isinii deebisa haala balazaa gastii hin seentan mana sabartin sila waan isin naasabdantu jira mataa na nyaattanii si yaade galatoome na yaaduu keetiif amma garuu qunna garii irra jira si yaadeedha miti si yaade yoo ta'e namni 300 kun hundi kana yaadu hedduu keessa jira taadaan maalinni naannoo isin fakkaadhamu maalinni gizee namni qunna garii isin haasoo maa qoostan kanaaf bar gastii nun galchitu gaafa gastii isin galchan akka ijoollee daa'ima ijoollee harka irratti ijoollee waggaa takka lamaa goggodhatte wallaahi gastii baramma kamtu dhugaan gastii seenuu fedhaa kamtu sobaan gastii seenuu fedhaa wallaalee jira nama gama kiyyaan jechuudha hunduu ka gastii seenuu fedhu yoo gastii galchite qunna garii hin qabdan yaada keessan koomentii jala barreessaa gastii isin hin galchuu dan tage sami na gadamu kan samu sin wani da can ga dati kuma insha Allah da habbanu da dabbe biyar rabast ka jala kanat tintini barresa commenti gafi gafachu qabdan isinif de bisa gafi gafachu barbaddan ala balazana sinin dalle shi ma mutadakku sarati ya uzu billahi min shaitan rajim Angkisnya kun nagari disini serius anak kasitin began. Kalas kun nagari hasil nang kun nagari nang kos ada na birat. Deko ani kos afi wano wal kes la olimbatan.
Gaafa dhuwaan gaafattu jala kanatti hin gaafa dhiyannan danda'a keeti. Hin agabbaani. Haadha xiyyaa ergaarta seeta moo abbaa kiyyaa ergaartan seeta. Gaafa dhaqooleen xiyyaa waan gaafattu. Yoon gaafanne ammoo danda'a keessan. Akkuma waan anaaf waa godhaartanii iyyuu nu godhamne. Akkuma waan anaaf waa godhaartanii wayii. Kakeerii warri sadaqachuu barbaadanii. Keerii sadaqachuu warri barbaadan guruppii isinii ijaaraa isinii ta'aa jedhee isin gaafadhe isiniifi. Akkaawuntii hiyyarraan galchitan. Meebii akkaawuntii abdii culullee yookaan akkaawuntii heedarii irra galchitani. Maatii keessaniif warri meeshaa biyya galfachuu barbaadan meeshaa biyyarraa maatii keessanii qoonqoo ramadaanaatti qoodu barbaadan isiniin jedhe isiniifi. Maal warra tana dhukkubsitanan? Noon maa fa'aara hin aaruwan waa hunda akka godhun beekan. Gastiirra yoo ol isin hin galchini maaltu isin waliin na haasofsiisaadhati. Gastii jala ta'a koominti jala waan barbaadan barreessu. Si yaade. Anka irra jiru kun nagari irra jira. Isin ammoo na yaadde. Deemi ilmoo kan keetitti fixrii baasi. Waan Ramadaan dhufee fixrii na baafta. Konka. Akkootan teedhi keemi deemi. Diqaala kan keetu diqaalaan bakka meeqa jira fixriitti baaste. Deemi fixriitti biraa wanna miskiina keetti baasi. Jaldees. Ramadaan dhufee fixrii si baasa. Re'ee. Siyyuu kabiraatti fixrii si baasa. Konkaan kun. Fitrin si jamir eessarraa ta'a eessarraan taane jedhi ilaalladhu buqqee. Qoosoo osoo hin taane fitrin yoo maal goote ta'a yoo maal hin goone ta'a fitrin maal irratti ta'a eenyuun irratti ta'a maal irratti ta'a maalirraa fitrii baasuu qaba hagam baasuu qaba akkasitti ilaali deemi donqooroo. Akka harree arraba jaalatti Oromoo rabbii kiyya kakadhe akka harree fi Oromoon takka. Isin dhiiba malee isin hin ta'u bas. Wallaahi isin arrabsu isin tumu qorichi keessan kan arraba feetan bas isin dhiiba malee isin hin ta'u. Akkuma teessanii himaa isin jaldeessa. Meeddii re'eef meeddii hoolaa ni. Ramadaan dhufee fixrii na baata. Haqisiisu geetta rabbii yaadadhe. Beela'ee nyaata godhachuuf lafaa ka'ee abbitaayitii na cufe. Konkaa maqaaf rarraafatee deeme dhiira keessan laakkayan. Kobbay kottu konkaa pireedaan maraa pireediin sirra jirana fakkaate bay akkooteeti himi uta. Malasitu pireedii argatanii waa'ee pireedii beekta. Wallaa dubartii miti yeroo ammaa dubartii bichaa miti gizee ammaa dhiirrillee pireedii ka argu jira ji'a. Bulii 28 wallaahi. Waa dubartii bicha pireedii argaara si fakkaate. Laalama kun amma kun ilma ituu ka jedhu kunis dudda itti dhufa ji'aan. Bulii 28 deem. Bukkee. Bilookii godhi sabriyyee mi'oota osoo hin taane bilook. Zalaalaan mana kiyyatti akka deemuun barbaadu re'een kun bilookii godhi fooloo isaanii akkoo isaanii awwaala akkoo isaaniitiin haa ijaaran. Deema awwaala akkoo teetiitiin ijaari fooloo na gooteen yada teettu haadha raatu. Jaldeessa maan naa gootu. Gaafa baay'attan maan naa gootan gaafa hir'attan maan naa gootan. Akkasii bar. Gaafa baay'attan maan naa gootan gaafa hir'attan maan naa gootan maan narraa hir'istan. Sejjemma takka baay'inni keessan na gammachiiseen beeku hir'achuun keessan na gaddisiiseen beeku. Uummata faayidaa hin qabne. Amma mee mucama amma ijoollee akkasii wal dararaa jirtu afaan diinaa jirtu tana mucaan kabira jiru mucaan bira jiru kan mucaan rakkataa jiru kabirooti kan akkaawuntii maqaa isaatiin banatee deemu kabiraati mucaan lubbuu jedhu san maqaa isaatiin kabanatee deemu akkaawuntii kabiraati. Uummata gowwaa lafarra yaa'u. Hoolaaf re'ee lafarra yaa'u. Jaldeessa akkana rabbiin nan garsiifne isin maliyaan beelladaa. Mee maal godhu akkaawuntii mucaa saniitiin banattee deemta. Bakka jirtu irraa quca qabsiisanii yoo si fuusisan beekta.
akkaawuntii mucaa saniitiin maal godhuufi maqaa banattan. Ka du'een isin ture akkaawuntii banata. Ka waa hudduun irraa gadi baateen isintu akkaawuntii banata. Ka waa salphinni wayii irraa gadi baheen isintu akkaawuntii banata. Leesh dhaloota jaldeessa taatan. Dhaloota faayidaa hin qabne leesh taatan. Maali isin? Dhaloota faayidaa isaatiin miidhaa isaa waan tokko osoo hin beekne itti galumaa taatan. Wallahi na haqisiistan rabbii yeeffadhe isinirra dhalachuu kan koonan gaabbaan. Ummata tiisisa. Fooloo kan akka waan jaannataatitti yookaan ammoo akka waan doolaaraatiin ilaaltan fooloo kan. Anama nama 500 qaba waa takkatti ilaalu fooloo kiyya kanaan. Wallahi waa takkatti ilaalu guyyaa kana takka nama hagana qabaa fooloon kiyya hagana dabalee hagana fudhate takka jedhee ilaalee hin beekan. Because gaafa fooloo nama 1,000 qabus kana ilaaluun sanuma gaafa 500 qabus kana ilaaluun sanuma. Gaafa qullaa deemee fi ajandaa wayii dhufeetiin jedhe nama 400 miti nama 40 gubbaa kana dhaabatanii beektanii jechuudha. Kanaafuu nan gubuu jechuudha fooloon nan qocca'u. Fooloon gatii lubbuu kiyyaa na wallaalchisu. Fooloon kamtu miidhaa qaba kamtu faayidaa qaba na wallaalchisu jechuudha akka keessan. Dhaloota kamiin akka taatan nan beekan bas. Qunna garii qoosaan qoosaa. Zaassee bas. Maaltu qunna garii ta'uu qabaa? Maaltu qoosaa ta'uu qabaa? Ammasitti waa'ee qunna garii haasayaa jira. Si yaaduu hin danda'u. Osoo abbaan feete rakkate gastii hin galchu annama. Because maal inni kalaas hin feene kalaas gastii isin galchuu isin hin feene. Isin tuffadhee osoo hin taane yaada keessan tuffadheeti. Nama ta'uu kan kee tuffadheeti miti yaada kan kee tuffadheeti. Ankalaas qunna garii irra jira. Qunna gariidha. Guyyaan qoosaa. Guyyaan komentii keessan dubbisee qoosu jira, kolfu jira. Guyyaan qoosaa, guyyaan kolfaa. Ramadaanni as dhiyaate waa'ee Ramadaana haasa'utti jirra. Isinii galee warri keeriif sadaqachuu barbaaddan, warri maatii keessanii fi meeshaa garaagaraa biyya galchuu barbaaddan kaargoo osoo hin taane karaa biyya irraatiin jechuudha. Maal salbaajii biyya galchaa hin jirtanii? Paantii, shaashii, xuutmaa jaharmaa biyya galchaa hin jirtanii kan inshaalla burmichitanii daaraa ta'u. Qoonqoo Ramadaanaa miskiinaatiif fedha keessaniin waan kana niyyadhaa isiniin jechuun maaliif qoosaa ta'e? Jala kana jirti koomentii jala sa'a tokko jala kana geette erga dhufte gastii rolbaatu mee lakkoofsa kamiin argachuu danda'a? Hay Amaariffaan dubbataa ture yaan. Alhamdulillah sotti waayyuu hojii wayyuu argadhe tiktookii kanarra biizinasa hin dalagadhu akkam Oromoodhaaf iyyuu yoo san waa afaan saba biraa beekee afaan saba biraatiin gurguradhe malee. Usuu yookaan haadha faatee irraa shaashii nagana buute yookaan akkana gad jedhee ol jedhee bakki qullaa wayii na mudhate iskiriinshoot godhuuf sadarkaa qabdan. Waa fuudhuuf sadarkaa qabdan. Sharrii fuudhuuf sadarkaa qabdan keeriirra rabbiin isin cuuf. Beelladaa kanneen. Deema wanni isin na fayyadamu iddoo harree haasee. Kanatti karaa isin tuffataniitiin onna jedhan. Ummata bakka dhaabatu waan dhaabatu waan godhu hin beekne. Sirni keessa waa'ee hudduuti. Rabbi ajandaa hudduu isin yaa hiru. Gaafa ajandaa hudduu argamte subhaanallah. Viidiyoon eberoo gadi bahin jedhan. Mee rabbi jedhi sheer godhime. Subhaanallah. Yesuus Kiristoos. Mee wallahi jedhi. Mee sheer godhime. Eebii waliitiif hudduu walii qotuurra sadarkaa qabdanii. Umma hudduu keessa bee waa'ee hudduu keessa bee sayyaadu. Yaa Rabbi bismillaahi rahmaani rahiim. Maa Rabbiin kun faranjii godhee nan uummeen jedha bara. Maa Rabbiin kun yookaan saba Itoophiyaa kana dhala fa godhee nan uumme. Wallahi leeshi isin irra jira uumme. Maala na baarsa qabaa. Maaliif aaraanoonni aanuu inshallah jala kana jettanii asii koomentii barreessitan kabajaa gubbaa kanaa eega diddan yes yaa rabba gastii seenaa gaafii gaafadhaa haasaa yaasiniin jechuun eega isiniin taane koomentii jala taa'aa kolfaa
Bang. Nanti nanti. Wallahi isi wala la bala ciise. Biyero takkasul ki narkana bu embeku. Ciise isu wala. Zim jedhet manjechu. Kesa turri profile bale kana rakatan bala rabbi zinitti habu inshallah. Ta ummata bale tibbude sun inshallah mana fedi tittahabutu. Imbarresin commenti san rakate jala kana ilman jartida. Imbarresin profile san rakatani jala kana tiwan barresina akkote sani himati. Ummata gowa. Akawan nama sabaa quuqamee saba sanii quuqamee saba sanii yaadee ummata sanii yaadee profaayilii godhatee iftiiba gizee profaayilii sanii rakaatee waan hin taane barreessu jidhuu kun wallaa deemamee warra keessanii bilbilaa gaafadha nama gatanii hobbaatii isin guddisuun oolan wallaahi deemaatii bilbiliiti maamni jedhi yookaan ammoo abbaa kan kee gaafadhuuti. Ani namatu guddatee hagana gahimu hobbaatii jedhi gaafadhu hobbaatii jedhanii sitti himan deemi gaafadhu okey jetti wallah gaafadhaa deema maatii keessan baay'ee gisee bilbiltanii gaafadha waa hedduurraa hubattan والله ما ديك سنجزي بالتاني قالت الرب علي ذا كده واحد دراه بد ده ما قالت أكل إن قد أورمون جوار محمدي يعني ده قالت إيه لسه الجوار ما لقينا قالت إيه